Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota maatii kiyyaa baga nagaan dhuftani isiniin jedha. Akkam nagaa keessanii jirtu jajjabaattuu mee warri maatii nuuf hin ta'inis maatii nuuf ta'a galatoomaa isiniin jedha. Har'a waan tokko irraa dubbanna. Baay'ee waan nama gaddisiisu Oromoon keenya kun nama hin dhaga'u. Batalay ijoolleen Oromoo miidiyaa kanarra jirtan dhiiraaf shamarran keenya waggaa baay'eedhaaf iyyinee dhiisaa maaloo saba biraarraa baradhaa maaloo saba biraarraa banadhaa Oromoodha nuti obboleewwani amantiidhaan adda taanu maaliin adda taanu dhiiga tokko wal saaxiltanii ammayya wal cabsitanii wal maraachitanii gabaarra wal hin dhaabinaa. Namni gaafa addunyaa irratti miidiyaa kanarra namni jiru Oromoo qofaa miti. Sabni biraa kan afaan biraa beeku, kan afaan Oromoo beeku, kan waan salphina Oromoo gammadu baay'ee jira jennee yeroo baay'ee dubbanna. Garuu nuti waliin dhageenyu waan ta'eef viidiyoo walii barbaannee waan duraan darbe har'a akka haaraatti ittiin gaafa wal saaxillu baay'ee tokko akka Oromoo tokkootti na gaddisiisa. Bu'aan ati Oromoo saaxiluu irraa argattu maali jedhee waggaa baay'ee iyyine. Wanti ati keessaa argattu yoo jiraate sammuu si nyaachuu maaliifan hin godhe nan sardameen murteesse sardameen akkana godhe jettee aaru yoo ta'e malee obboleettii kan kee saaxiltee wanti ati argattu yoo jiraate dhukkubbii sammuu seeti ta'a. Namni kan inni waa godhu sammuunsaa akka boqonnaa argatuuf akka itti gammaduuf ati garuu kan itti argattu obboleettii kee saaxiltee alasiin boossu alasiin maal taatu gaafa argatu sammuu si nyaata. Maalin dabaladhe amma ummanni na abaaruu obboleettiin koo boossee qalbiin itti cabuu aariirran jira. Yoo sana ta'e malee wallaahi gammachuun ati sammuu keetiif argattu tokko hin jiru na amani. Obboleettii kee viidiyoo ol baastee gabaarratti saaxiltee wanti tokko ati gammachuu argattu hin jirtu. Kanaafuu gorsa tokko isinii kennuun barbaada. Shamarran illee rakkoon ijoollee keenya Oromoo shamarran Oromootis maali beektu? Saba biraa yookiin nafxanyoota kana warra Amaaraa kana warra Guraagee kana Silxee kana akka waaqaatti ilaaltu. Oromoo saba keessan tuffattanii dhayxanii saba biraa janajjantu jarri waan jarri isin gaafatan harkarratti ishii jettu. Obboleessa kee dhiiga kan kee Oromoo otuu kabajjee wajjin jettee Oromoo saaxilu dhugaa dubbachuudhaaf dhiigni kan kee Oromoo sen saaxilu warra si keessatti guddatan salphina kee barbaadanu afaan Oromoo beekanu dhugaa isin himaan Oromoo saaxila jennee waggaa baay'ee dubbanneemi no nu keessa amma Jimmaan keessa qofa sabaaf sablammoota hedduu jira kan afaan Oromoo nu caala qullichi godhanii dubbatan maal jedhan kan shamarran kan keenya akkan tiniitti akkana godhan gaafa waa saaxiluutis kan garaatitti jabaatu diina malee nafxinyaan diina Oromooti har'as diina Oromooti boris diina Oromooti akkuma Hacaaluu Hundeessaa jedhee diinni Oromoo diinni ilmaan Oromoodhaa jaruma sana jechuudha warra afaan Oromoo dubbataa. Ati gaafa waa jaallattu gaafa janajjantu otuu dhiiga kan kee janajjante otuu Oromoo janajjante namni garaatitti jabaate addii kana gabaarra si dhaabuun jiru na amani. Shamarran dhayxee nafxanyoota jala Guraagee jala Silxee jala fiffiigdee ofii keetii of awwaarrachiifte kaatee Oromootu na awwaarrade hin jedhin. Isiniif himna aannan adiidha inni yoo siditti himne isiniin galu. Aannan adiidha yoo isiniin jedhan malee isiniin galu. Kan akkana ijoollee keenya godhaaru warra nu keessatti afaan Oromoo bare diinummaa Oromoo qabuu fi Oromoon xiqqaachuu Oromoon awwaarraduu warra barbaadu. Kun immoo ta'uu qabu. Kun ta'uu qabu. Maaliif beektu ati yeroo hin deema teekinooloojiin gurguddataa dhufaara. Barri kun akkammaa kanatti nafu gaafa siichi guddatte
heerumtee ilmoo dhalchitee dulloomtee jette viidiyoon kee kan hinuma ta'a. Viidiyoo isaarra jarra kana si saaxilanii jaalala sitti fakkeessanii maal jedhanii hin amanin. Oromoo yoommoo wal saaxilaa jiraatte gorsa koo kanarraa baradhuuti warri keessa mammakattanii naafteenyoota irraa bartanii obboleettii keessan saaxilaa jirtan dhaabbadhaa irraa baradhaa. Wal saaxiluu dhiisaa obboleettii keessan hin saaxilinaa. Nama saaxilu yoo argitan iyyuu gorsa gubsiisaa viidiyoo sana harkaa fuudhaati saaxilaa namicha san. Kanaafuu wal jaallachuu wama jiru waan isa hamuummi natti gadhiisee jira. Bunan suusa'e amma jaartii buna naa dhaabdu na barbaachisa. Oromoo sabboontu tokko yeroo kan hamuummiin buna na qajeelchite na hamuummachiisu kan buna naa dhaabdu na barbaachisa jechuudha. Asumaanuu carraa keessanitti fayyadamaati shamarran Oromoo sabboontonni lakkoofsa tokko tokko barreessaa carraa kanatti fayyadamtanii Abdusseen isin fuudheennaan buna dhaabuu kan dandeessu qofa buna ajaa'ibaan yoo buna sirriitti dhaabuu dandeesse ofitti kan si fuudhu. Kanaan ala maasalaam maasalaam maasalaama maasalaama. Enggada video baju Nazif gadi baastanii kan isin qullaasii kana jetteettan isii miti dhugaa dubbachuudhaaf baajuu akkan taane aan irra deddeebi'een isinitti hima. Namni bicuu si fuula keessa wal fakkaateera taanaan baajuu Nazif otuma caffartee mana sii keessatti dhugaa dubbachuudhaaf baalageen hiriyoota si yeroo sana bira ta'anii viidiyoo sana waraabanii ka'anii har'a gaafa yeroon intini jedhu gadi baasanii saaxilanidha. Baalagee kan jedhamu intala utuu hin taane namni mana ofii keessatti yoo barbaade qullaa miti akka barbaade ta'a. Baga mana namaa dhaqxee bakkeetti eddi mana caffaraatti hin ta'in. An bilisiginnaa deeggartii maal taati jedhee akka soba irra kaa'uun barbaadu. Baajuu Naziif akka nama tokkootti paartii siyaasaatiin garagara taanus obboleettii kooti Oromummaa walitti qabna siyaasa garagaraa deeggarra malee waan sobaatiin maqaan. Ya Rabbi bunni afuura na kutaa jira hamuummiin buna. Yaadamma koo dammi maali yaadamma koo malli maali. Sheer godhaati waliif daddabarsaa galatooma.